Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan tiyya akkam jirtan nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isin irratti haa jiraatu. Inshallah Yesuus eenyu qajeeloo kutaa sadaffaa qabadhee dhufee jira. Obboleeyyan kiyya kiristaanaalleen gaafii qabdanoo jiraata yaada wajjinuu warri musliimas taatanii gaafachuu hin dandeessani. Yesuus ergamaa fi nabii waaqaa ta'uu isaa dubbata. Ajaja rabbiitiin ala akka waan tokkollee hin hojjenne dubbata. Waan rabbiin isatti beeksise malee akka hin barsiifne hima. Osoo jechuudha akkuma warroonni obboleeyyan keenya kiristaanaa jedhanitti waaqni foon uffatee Yesuusin ta'uun addunyaa baraaruuf kan dhufu ta'e Yesuus macaafa qulqulluu keessatti nabiyyi yookiin raajii jedhamuun hin waamamu ture. Akkuma beekamu nabii jechuun yookiin raajii jechuun waaqa osoo hin taane nama waan rabbiin irraa kallattiin himameef yookaan karaa ergamaa yookiin malaa'ikaan beekumsa sammuu keessa waadhi kaa'uun baratee ilma namaatti geessuu yookiin barsiisuu jechuudha. Rasuulis qaama yookiin nama waaqaan ala kan waaqni akka dhala namaatti ergaan isa ga'uuf ergeedha. Kana jechuun kiyya Rasuula sallallahu alaihi wasallam Nabii Muhammadii fi akkasuma Nabii Iisaa illee jechuudha. Yookiin Yesuus karaa rabbiin ergaa ilma namaa ittiin gahu. Fakkeenyaaf sababiin ergamtoota kanneen ergamaniif ilma namaa barsiisuuf jechuudha. Waaqni osoo akkuma jedhamu dhala namaa baraaruuf foon uffatee dhufe ergamaa yookiin nabii hin jedhamu. Nabii jedhamee wanti waamamus hin jiru ture. Waaqni nabii hin jedhamu. Nabiyyiinis waaqa hin jedhamu jechuudha. Ragaawwan wangeelaa kan Yesuus nabii ergamaa yookiin raajii ta'uun mirkaneessanii macaafa qulqulluu keessatti jechuudha. Baabilii keessatti hedduu jira. Inshallah fedhii rabbiitiin muraasa isaanii isiniif himaa. Asirratti wanti tokko kan ibsuu barbaadu jechi nabiyyi jedhu jechi kun macaafa qulqulluu kiristaanonni keessatti afaan Amaariffaatiin nabiyyuma jedhama. Macaafa qulqulluu kan afaan Oromootiin keessatti raajii jechuudha. Nabii jechuun raajii jecha jedhuun hiikameera. Kanaafuu keeyyatoota macaafa qulqulluu armaan gadii keessatti jechi raajii jedhu nabii ta'uusaa akka beektanii fi sababni isaas akka logo afaan Oromootti naannoo garaagaraatti hiikaa garaagaraa qabaachuu ni danda'a. Hiikaa baay'ee ragaa kiyyatti yoo dandeebi'u tokkoffaa irratti Yesuus immoo raajiin iddoo biraati malee biyya isaatti lammii isa jidduutti mana ofii isaatittis ulfina hin argatu isaaniin jedhe wangeela Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti jechuudha. Yesuus raajiidha jechuudha. Lammaffaan Yesuus garuu raajiin iddoo biraatti malee biyya isaatti mana ofii isaatitti ulfina hin argatu isaaniin jedhe wangeela Maatiyos 13:57 irratti jechuudha. Warri dubbii kana dhagahan keessaa jarreen tokko namtichi kun dhuguma raajidha raajichaa jedhani. Wangeela Yohaannis 7:40 irratti akkasii jechuudha. Namtichi kun jechuun maali? Raajii jechuudha nabiyyi jechuudha. Ilma namaa ta'uu agarsiisa. Tuunni isa wajjin deemus kuni raajicha. Yesuus nama Naaziriitii kutaa biyya Galiilaati jedhe deebiseefi. Wangeela Maatiyos 21:11 irratti akkasii jechuudha. Naaziriit kutaa biyya Galiilaatti kan dhufe eenyu? Yesuus raajicha yookiin nabicha jechuudha. Shanaffaa irratti isa qabaachuu yaalan garuu tuuta warra Yesuusin akka
raajitti fudhatanii san sodaatan wangeela Maatiyos 21 lakkoofsa 46 irratti akkasii tuuta akka maaliitti isaa fudhatan sila tuuta akka raajitti fudhatan jechuudha. Tuuta jechuun maali? Warroota isa waliin deeman. Kun kan agarsiisu hordoftoonni Yesuus yeroo san gooftaa yookiin waaqayyo jedhanii osoo hin ta'in raajii yookiin nabiyyi ta'uu isaati jechuudha. Raajii guddaan nu keessaa ka'eera. Wangeela Luqaas 7:16 irratti akkas jedhan. Maali silaa guddaan raajicha yoo jedhan kana raajii jechuun nabiyyi jechuudha. Waa'ee Yesuus nama Naaziriitii isa gochatti dubbiittis waaqayyoo fi nama duratti raajii aangoo qabeessa ture sana wangeela Luqaas 24:9 irratti jechuudha. Ammallee raajii yookiin nabiyyi akka ta'e mul'isa. Namooti suni milikkita Yesuus agarsiise kana yommuu arganii kun dhuguma raajii isa gara biyya lafaa dhufuuf jiru sana jedhaniini. Wangeela Yohaannis 6:14 irratti jechuudha. Gara biyya lafaa dhufuuf jiru san jedhan jechuun isaanii maali? Kan biyya lafaa dhufu kuni raajiidha jechuudha. Ergama Rabbii ta'uu agarsiisa asirratti. Ammallee wangeela Yohaannis 4:19 irratti kan irratti dubartittiin akka ati raajii taate kan nan arga jetteeni. Eenyu akka taate raajii yookiin nabiyyi ergamaa jechuudha. Waa'ee isaa ija keessiif bana kanan maal jetta jedhanii yommuu namticha inni raajiidha jedhee deebiseef eenyu kan Yesuus ija banee sanillee yoo gaafatanii inni raajii ta'uu deebise maaliif ergamaa ta'uu isaa jechuudha. Dandeettii ofiitiin waan ofii uumaa gochuu hin dandeenyeef wangeela Yohaannis 9:17 irratti. Yesuus waan jaamaa fayyiseef waaqa jechuun hojii isaanii kan akka ulaagaa waaqummaa isaatti nu dhiyeessu warroonni kiristaanaa jechuudha. Namtichi yeroo sana Yesuusin ija baneef garuu waa'ee Yesuus yoo gaafatanu inni raajiidha jedha. Jecha deebisaa ture namoota hedduutiif. Jecha isaa kanas keewwata oliitti inni kanarratti hubachuun ni danda'ama. Wangeela Yohaannis 9:17 irratti jechuudha. Dubbii isin dhageessan kunis kan abbicha isa na ergeeti malee kan kootii miti jedhee dubbate Yesuus wangeela Yohaannis 14:24 irratti. Kan eenyuti dubbichi inni dhageessuun eenyurraa dhaga'e? Abbicha isaa na ergeeti. Abbichi innis ergeenyu abbaa isaati. Abbaa sun eenyurraa? Rabbii jechuudha. Akkasuma malee wangeela Yohaannis 5:30 irratti maal jedhe? Ani humna kootii homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koorraa akkan dhaga'etti nan farda. Fardiin ani fardus qajeeladha. Anoo yaada kee duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada eenyu? Yaada isa na erge duukaan bu'a malee jedhe. Kana eenyu Yesuus jedhe. Asirratti maal agarsiisa? Yesuus ergamee dhufuu, Yesuus raajicha ta'uu jechuudha. Akkasuma humna isaatiin waan takkallee gochuu hin danda'u. Ilaa fedhii Rabbiitiin yookiin waan abbaa irraa dhagaheen waa gochuu danda'a fardiis ta'e jechuudha. Dubbii koo dhaga'ee isa na ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Wangeela Yohaannis 5:24 irratti jechuudha. Dubbii koo dhaga'ee kan isa na ergetti eenyuree kan isa erge ammaas irratti? Kan isa erge Rabbi jechuudha. Abbaa isaati jechuudha. Kanaaf Yesuus asirratti illee ergamaa ta'uu mul'isa. Akkasuma wangeela Yohaannis 12:44 lakkoofsa 44 irratti Yesuus sagalee isaa guddisee namni anatti amanu isa na erge sanitti amana malee anatti amanaa miti jedhe. Yaa obboleeyyan tiyyaa asirraa waa hedduu hubachuu dandeessan. Ayata lamaan kana boqonnaa lamaan kana qofarraa hubachuu dandeessan. Isa na erge jechuu isaa eenyutu isa erge? Kun gaafiidha jechuudha. Anatu gaafii isiniif gaafata. Asirratti Yesuus ergaa sagalee isaa guddisee waan kana dubbate. Namni anatti amanu isa na erge sanitti amana malee anatti miti jedhe. Eenyu inni Yesuus erge sun? Yesuus erga waaqa ta'ee foon uffatee biyya lafaa kanarratti dhufe nu baraaruuf jecha maaliif an ergamee dhufe natti hin amaninaallee jedha. Dubbii koollee dhaga'ina isa kan ergee malee jedha. Kanaaf dhugaa jirtu hubachuu ni dandeenya.
gaafii yoo qabaattanii asirratti na gaafachuu dandeessanii. Asumarratti waliigalatti wanti asirraa har'aa mata duree koo har'aa barannu Yesuus ergamaa rabbii ta'uu, Yesuus humna takkallee akka hin qabaanne ilaa fedhii rabbiitiin yookiin humna rabbiitiin ka abbaa isa ergeetiin malee jechuudha. Akkasuma fardiillee farduu hin danda'u, fardiin fardus kan abbaa irraatiin jechuudha. Kanaafuu rabbiin karaa qajeelaa irratti nu qajeelchu, dhugaa jirtu rabbiin nutti haa mul'isu. Dhugaa jirtu asirraa hubachuu dandeessanii. Yoo isin muufachiise dhiifama naa godhaa. Nagaa keessa naa jiraadha.